Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jecha faarfataa beekamaa nama beekamaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Maqaa sanutti meennaan kadhannaan xiqqoo isin godhanii sagantaa keenya sattaan nutti dabarraa jechuudha. Egaa ani maqaan koo akkuma na argaa jirtanidha. Garuu maaltu natti gammachuu natti dhagahama jettanii dhuftanii nama akkasii kan nama waaqayyoo nama akkasii kan dhuftanii gaafachuu keessaniif gammachuu guddaa paawurii guddaati natti dhagahama. Ani gaa maqaan koo faarfataa Margaa Biqilaan jedhama. Guddiseen hafuuraa koo yookaan kan na guddisan yeroon kufetti kan wal qabanii kan na gargaaran akka ni faarfadhee namoota karaarraa kaatanii immoo akka deebisuuf kan na gargaaran guddisee hafuuraa koo kan naaf ta'an faarfattoota keenya Saloomoo fi Aanaa jechuudha. Tole egaa kadhannaa nu gootanii naani sagantaa keenya sattaan nutti dabarra. Ishiga erga isin jettanii yaa ugaa hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa ati na gargaari. Ameen. Yaa Waaqayyo Gooftaa namitti kana akka fedha kee godhi. Yaa Waaqayyo Gooftaa arraba Salamooniif laattee nuuf laadhu. Yaa Waaqayyo Gooftaa karaa kaabaa dhufnee argineerraa karaa kibbaa immoo ati gargaari. Yaa Waaqayyo Gooftaa ani mucaan kee biyyoota gurguddaa dhaqee tajaajiluu waan an barbaaduu fi ati na gargaari. Yaa Waaqayyo Gooftaa amma immoo akka dhaqu na gooteetta gaafa xiyyaara yaabbadhu na sodaachisiin. Yaa Waaqayyo Gooftaa gaafa dhaqee Ameerikaa ga'uun namni maqaa koo haa waamu. Yaa Waaqayyo Gooftaa biyyicha keessattis diyaaspooraa ta'ee akka ni afu ati na gargaari. Yaa Waaqayyo Gooftaa amma immoo dubartii ishee waggaa 38 dhiigni ishee dhangalee sana akka kuma ishee furtee amma kana yeroo amma kana furuun fedha keef jaalala kee haa ta'u. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Egaa akkuma beekamu seenaa keessan gabaabsitanii akka odeeffannoo qabnuttis nuti nama waaqayyo nama gargaarsa guddaa isiniif godhe lafa edda rakkinaatti isin kaase nama akkasii godhee kan isin dhaabedha. Seenaa keessan keessaatii waanuma gabaabsaatee nutti hima. Egaa ani seenaan koo baay'ee dheeraadha garuu muraasa isinitti himuufi Waaqayyo lafa fagootti na waame. Lafa dheeraatti na waame Waaqayyo akkani faarfadhuuf jechuudha. Akkuma obboleessi keenya Daawutii Waaqayyo lafa tikaatii waame anaanis Waaqayyo lafa tikaatii na waame. Seenaan koo gabaabumatti akkasuma kan biraa kan hin jedhu tokkollee qabu jechuudha. Bifamaa isinii faarfataadha. Egaa faarfannaa keessan keessaatii tokko nu affeertanii naani daawwattoota keenyaafis anuufis faarfannaa tokko kan fayyadamtanii nu gaafatu. Ishii toleegaa erga isin jettanii. Eeyyee akkasitti. Bam bam bam, baba we baba bam, baba we baba bam, we baba bam, bam bam bam, baba we baba bam, baba we baba bam, nawama, Daawuti nawama, lafa tikajra, isa tergarama, nawama, Daawuti nawama, lafa tikajra, isa tergarama. Pam pam pam, papu pipa papa, papa pipa pipa, pipa pipa papa. Pam pam pam, papu pipa papa, papa pipa pipa, pipa pipa papa. Papa pipa pipi, papa papa papu, papa papa papu, papa papa papu. Daawuta saba nawama, Daawuti nawama, lafa tikajra, isa tergarama. Nawama, Daawuti nawama, lafa tikajra, isa tergarama. Papa pi papa pi papa pum papa pu papa papa pu pam 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 papa pi papa papa pi papa pi papa pam 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 papa pi papa pam papa pi papa pam.
faarfannaa keessatti baay'ee gammanneerra. Daawwattoonni keenyas akka isaan itti gammadan abdii guddaa qabna. Amma immoo akkamitti akka gara faarfannaa kanaatti dhuftan gabaabsitanii uummattoota keenyaafis nuuf ibsitu jechaadha. Ani akka gara faarfannaa kanaatti dhufuu danda'e akkuma Waaqayyoon Galaatiyaatiin gaafa Galaatiyaan mukarra taa'ee Waaqayyoon arguu dadhabe. Gaafa Waaqayyoon arguu dadhabu Waaqayyo maal jedhe Galaatiyaatiin? Galaatiyaa kottuu gadi bu'i. Arraba naqee dhaquun naaf ta'a jedhe. Anis utuu laga tikaa jiru Waaqayyo kottuu gadi bu'i. Mucaa kunaan jedhe faarfannaatiin na guute. Laga tikaatii kottuu gadi bu'i naan jedhe. Tun mukarra taa'u. Mukarra jirtu jechaadha. Tun mukarra taa'aa jiru Waaqayyo kottuu gadi bu'i naan jedhe. Ani kunoo faarfannaa kana faarfachuu danda'eera Waaqayyoof galannaa ta'u. Baay'ee nama dhibaa jireenya faarfannaa kana keessatti wantoonni danqaa isinitti ta'an karaa waldaas ta'e karaa namaas ta'e karaa seexanaas yoo jiraate isas gabaabsitanii daawwattoota keenyaafis nuufis ifa goota jechaadha. Akka ani faarfannaa kanaan faarfannee fi wantoota baay'eetu danqaa natti ta'e. Wanta jittillee ba'ee akkanii hin faarfannee fi wanta baay'eetu danqaa natti ta'e. Waldaan maal gooti gara biyya lafaatti darbattee nagatte. Ani mul'ata kana baadhee gara biyya lafaatti waldaan darbattee nagatte. Akkuma Yoosefiin boolla leencaatti darbatanii naan Waaqayyo afaan boolla leencaarraati hambisee isa jiraachise Waaqayyo naan isa kana nyaachisee naanis. Akkamitti hojjette immoo si deebisuu nan danda'a. Gaafa waldaanii gara biyya lafaatti achi na darbattu Waaqayyo immoo irra dabarsee garas na kaa'e. Wanta baay'eetu gufu baay'eetu jiru. Garuu isarratti baay'ee Waaqayyo baay'ee na gargaare. Wanta xaxaa baay'ee keessa kan namni jedhu keessa baay'ee keessa na dabarse Waaqayyo. Kunoo faarfataa akkasii kana ta'eera. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Gaafa akkas danqaa isinitti baay'atu gaafa akkas rakkinni hundumtu isinitti baay'atu Waaqayyoon kadhattaniittu jireenya keessan keessatti Waaqayyoon kadhattaniittu. Kadhadheera. Nan kadhadha. Ganama nan kadhadha. Guyyaa nan kadhadha. Namni yoo sitti himuu danda'e yoo sitti himee guyyaatti si'a 2 kadhata. Ani garuu waa'ee faarfannaa koo kanaan wal qabatee guyyaatti si'a 3 sagada. Kan namaa olii jechuudha. Ganama nan sagadaa, misaaratti nan sagadaa, galgala nan sagada. Deebii yeroo seexanni akkanii faarfannaa kanatti hin cimneef yeroon galgala abjuutiin faarfannaa barreessu seexanni dhufa inatti naanna'u. Garuu kee nan sagada deebanii narraatii hin soqu. Baay'ee nama dhibaa nama cimaadha isini. Erga kana jennee faarfattoota irraa maaltu eegama? Akka keessanitti faarfattoota irraati maaltu eegama seetama? Faarfattoota irraa maaltu eegama yoo jette wanta baay'eetu eegama. Namni baay'een isaan darbachuu danda'a. Waldaan isaan darbachuu dandeessi. Ijoolleen xixiqqoo darbachuu danda'u. Wanta baay'ee isaanii jechuu danda'u. Guddaas darbachuu danda'a. Faarfattoonni akka isaan hin guddannee fi wanti baay'een ta'uu danda'a. Garuu immoo nuun maaltu nu barbaachisa? Faarfattoota kana immoo maaltu barbaachisa? Kan jedhu immoo obsa Yihuudaaf Waaqayyo laatee faarfattoota kanaafis obsa qabaachuu qaba. Waaqayyo obsa laachuu qaba faarfattoota kanaaf akka Yihuudaaf obsa laatee Waaqayyo faarfattoota kanaafis obsa laachuu qaba akka Yihuudaaf laatee jechuudha. Faarfattoonni kunis fakkeenya obboleessa keenya Yihuudaa fudhatanii obsa akkasaa qabaachuu qabu. Kun hin ta'u taanaan faarfattoonni keenya ayyallaa cimaa ayyallaa meetira 999 dheerachuu danda'u. Ammas keessa bu'anii kan bahuu hin dandeenyetu isaan eeggata. Kanaafuu obsa Yihuudaa qabaachuu qabuun jedhan. Achirratti gaaffiin qabu tokko Yihuudaan wangeela keessatti obsaan beekamaa. Kun nama agarsiisa.
obsaan beekamu. Kana bari warrimti namanii nu deebisuu danda'u. Ishi Yesuus Kiristoosiin kan gurgure eenyudha ree? Kan Yesuusin Kiristoosiin gurgure Iyyoob natti fakkaata. Maaliifi sanbata darbee jechuudha. Barsiisaa tokkorra turre barsiisaa wangeelaa tokko nu barsiisaa ture. Iyyoobii fi Yihuudaa jedhee Iyyoob obsaa jedhetee Yihuudaanii obsa jedhetee naaf hin galin hafee Iyyoobii fi Yihuudaa keessadha garuu. Addallee baafannee jechuun amma kanatti qabattee jirtu. Garuma Yihuudaa moo gara Iyyoobitti dhufe? Kan obsaan beekamu Yihuudaadha. Nana manan. Dhibbatti nana manan. Kan obsaan beekamu Yihuudaadha. Kun eenyuun gaawwannoon jechisiisu? Iddoo kana jenneeti karaa dhugaan jireenyaadha. Kana yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaatti dhufuu hin danda'u jedhee caafameera wangeelarra. Mee kun wangeela maalii keessatti caafame? Waaw! Nama dhiba. Kana gaaffii ijoollee xixiqqoo namumti gooftaa Yesuusin hin beekneyyuu kan deebisuu danda'anidha. Maaliif ree? Xiskii jalqabaadhas namoonnumti gooftaa Yesuusin hin qabne. Namoomtumti namaniin iyyuu kana beekuu danda'u hin jedhan. Beekus malee. Namoota warra amanaa turuuti warrumtii namanii nu beeku. Ishi gaagabaa keessatti himuufi kan xiskiinii kan akkas jedhu macaafa faarfannaa 135dha. 135 irratti akkas jedha. Karaan dhugaan jireenya jedhee kan jedhu jira. Sumas nama jettanii jechuudha. Akkasuma. Sini amma asitti dhabuun bartee xixiqqoo gartaniittu kuni kan inni irra jiru Yohaannis 14:6 jira. Kanaafiyyuu sini wangeela xiqqoo dubbistan ta'a. Kan jedhu sammuu qotti maal obboleessa maal naqaan maal ana kamitti wanta akkas jedhu wallaalee ani wangeela irra jiru sinitti arraa obboleessa kaameraa cina irraa qabe maali uummata baay'ee na ilaala boorna waamu maal obboleessa ko baal taate taa rakkoon qaban baala kaameraa cina irraa badisa yomu garanko sitina jisa anaf guteta garuma baye ulman kenumu firala kahe asina nole dua badisa yomu garanko sitina jisa anaf guteta garuma baye ulman kenumu firala kahe yomi yusi nabdi jananku situna falma rugago jalale kitu na farfachisa bisakna gote umatalabsa dua kufu da tenjirade dabkati tembo gote warana mukeni fayira motuma kef kari mamera dua kufu da tenjirade dabkati tembo gote warana mukeni fayira motuma kef kari mamera ansini kananjirade lubungo sinkambokote badungo naradarbera Yesusi namilikera nagote anamuchake akenalo folmotumake gotita akanjirado mergamke sakanargado jajanan kuyo musifi alkan guya sunjedini fayne kodu gomera jalatame Yesusini jajanan kuyo musifi alkan guya sunjedini fayne kodu gomera jalatame Yesusini